يا ربي قال لي برومسا قيام برومسا هجي منا ماتين وجيت نو ارغو برسيسان هجي منا نتكن ورا منا سيستو دفتي كم ترس نجا ايما جرتا جرسا نغما فيا مالو تشارتا أنا ما عرفت السورة هرميكي وجي غرغاري وجي تقوت أموري وجي أنا اللي منا كان منبر بعدين نجد في أصلي وجي وأتس دفتي وجي تانتر كم ترس نجا ما تينك نجا قالت واقع نجا لساني أنا اللي اسمه كان بربادة فيو أنا اللي سايمنتي كلي كانوا في كنا مسؤولين في كان الرأس متقوباي الفاتة بيتا إذا سنة كوجيني قوان بربادة تناني كان في وان تقول تقول بالرابن دول جتبي سنة برمسا كان عن بيت دوا تبني جروان تي فقط راسني دات اللي سوونا كان جيرام تجرتا قرو مالك تيو أم بيك تأثري دا درتي يعني برومسا كان أنت تافه تريباي قرو أما كان درين مفانا نتول فاتي توقفا ما تدلي نغرغرة دلقاني لما فامو جولي وانا دورا برتنغا فلالو عاملين كي ينا جبانا ردفانا ردفانا في بيكتا مالفي ijoolleen shamarran ollaa keenya baay'een isaanii baratanii kan galmagaan hedduun isaanii jiran tokkoffaa baratanii barnoota xumuranii kaan erga eebbifamanii booda lafa dhaqanii qabanis galee daandii dhumarra rakkataa no isaanii tokko abdiin kutachise kanaaf xiqqoo haamileen kiyya amma duratti keessi kiyya barnootaaf saf jedhee eeggatu sana haamileen kiyya nan dadhabaa dhufe malee yaanni barumsa nan jaalladha har'allee borullee odoon baradhee natti tola. Garuu amma beektaa yaadaan isaa muna kana qabu odoo barumsa kanas dhiisnee atillee jechuudha. Anillee barumsa qomoo maal jechuudha maal yaaddee ta'e garuu akkamitti akkana jetta akkamitti akkitti maal lafaa kaanii barumsa dhiisnaa jettaati. Ani amma ilaalee otoo barumsa dhiisnee jechuudha. Kun biddeen keenya bara biddeen keenya kun biddeen keenya dhiisnaa akka maal jechuu keeti. Daftara kiyya waan jechuun nama gubuun fedha. Maal jechuudha qoyi. Cufee galmee barumsa kiyyaa maal jechuudha cufee jechuun ganaa barannee ganaa iddoo guddaa geenye ganaa akka warra kaa'u ijaan isaanii carraa isaanii nus carraa keenya mokkoruu qabna maal jechuu keeti sirriidha carraan kiyya akka carraa keenya taane nan beeka carraan keessi immoo akka keenya kanaafuu qoqa wajjin baranneeti wajjumaan akkuma wajjin calqamtu wajjumaan baranneeti waan irra geenye ilaalleetu warra deemanii biyya arabaa deemanii intini jedhanii minaamina jedhasanii intini jechuu barbaadde warra laa ana arabaa fi soon taane maal seete otoo namni si dura baratee haamilee guddaa sadarkaa guddaa tokko irra ga'ee jiraate obbolaawwan kee ijoolleen naannoo keetuu baratanii bakka ga'anii jiraatanii isaan laaltee baratanii bareenyummaa maal mucaa warra abbaa wanti itti ga'anii bakka isaan eessa ga'anii nama tokkitti iyyuu isa bichaa nuti kaayuun keenya na dhagaye nuti kaayuun keenya barannee yookaan dooftarii ta'uu barannee yookaan injiinar ta'uu barannee yookaan fi barsiisaa ta'uu warra baranne barsiisuudha malee kaayuun keenya asirratti dhaabnaa galmee asirratti kana gongumaa akkasirraan dhageenya maal taateetu qoyu. La ana mama sitti fakkaate maal yaade sitti fakkaate murtoon kiyyaa mucattiin abbaa badhaatu takka ollaa keenya gama kana jirte lagaara gama beektamu tullu gama mul'atu gama keessa jirti isheen araba turte biyya arabaa kuweet biyya jedhamu dalagdee jirti isheen dhuftee as jirti yoo dhuftee jedheen gaddaa akka itti tolee jiru laal argite nu garuu jechuudha biyya keessa hundatti tole hundatti hin tolu bara isaan diddibatanii uffatanii ba'an kana dhugaa sitti fakkaateesi inni sirriidha gongoriin akkasii miti sirriidha lamaa sitti fakkaate garuu waan barbaade yoo haa ta'u jechuudha gadda isaa ta'u gammachuu du'a isaa ta'u jireenya jechuudha biyya arabaa deemuu qabna erga biyya arabaa deemnee booda barnoota keenya dookimentii keenya fannisnee achi gannee yoo barbaadne dhaara maal jechuun maal taate kitaaba barsiisaa hunda ishiitu gumnee dhaara maal jechuu keetu maal taate naatuyyuu maaliin deemna garuu homaan qabnu bara adeemne tere maaliin deemnaare homa tokko hin qabnu yaannee birriis hin qabnu paaspoortallee waan hin baafannu hin qabnu deebisee immoo jechuudha bakka murteessite bakka hin deemnetti murteessite barumsa kan dhiisnetti murteessite jechuudha maal seete barumsi hin dhumu sii galee barumsi hin dhumu umuriin immoo dhuma barumsi dhumu umuriin keenya gadi deema sii galaa gaaruu jechuudha nuti kun waggaa 2-3 maan argitu laal ijoolleen hedduu achi deemanii kan makiinaa bitatan kan fooqii ijaarratan kan maatii isaanii jiran hedduutu jiru waan ta'eef nullee yoo deemne akkuma jiraata ishee namatti toladhani bakka erga jette barumsa deemnellee deebinee barumsa keenya barachuu dandeenya isheen birreecha arganu maatiin keenya nuuf hin kennanii anama wanti gaafi natti uumati waan siin gallee jira bara biyya araba sana birriin lafa harama hundi argee jira kanaaf yoo deemnee wareenoo maaltu deemnee argeen jirande micoo wanti sifajjitti bakka isaan bareedan ta'u bilbila isaanii irraa agartee feesbuukii jala diddibatanii golle isaa fakkaatu dura agartee isaan burtukaanii garuu maal isaan burtukaanii fakkaatu laanuu galgalaa ganama kan daftara baanne guyyaas ganamaas jijjiiramne jiru nama baran hin gumna iyyuu hin deemna
yoomuu maatii inni saraddana nuuf kennaa jennaan sanaan booda baqaa nu kennan hin deemu. Kanaaf amma wanna goonu micayyoo isaa waamne tooyyuu birrii nu liqeechee hojjennee nu. Mee gaafan akkas goona yoo isheen nu diddeessi. Hin gaafanna waan hundaafiyyuu garuu kanaa booda namni barumsatti deebi'uu jiru. Isheen hin barbaadu jennaanis biyyaa baana Addis Ababaatti galte jira. Bakka jaati galee nuti jenna garuu immoo birrii akka nu liqeessitu hin gaafanne. Hin gaafanne yoo dhufte immoo mana isaanii dhaqna laata. Maal jennee dhaqna maal? Akka saraa ta'ee dhufti garuu maal uffannee dhaqna maal uffannee dhaqna giiftu nu tolchee fakkaannoo akkamiin dhaqna qe'ee jira. Rakkoon qabamu nama balbala balbala banimee. Dhuftee sheenaa. Nagaadha. Akkam jirta? Tayyaa. Nagaadha. Kootas darbii. Akkam jirta? Tayyaadha. Akkamitti jirtu? Mataan ishee baay'ee bareedda jirtu. Baay'ee toleera. Eessa jiraatta? Ana silkii isheen qabattu nuti kanayyuu argine hin beekne. Dhufte. Boombii keessa taatee. akkam reeti. Akkamii? Sibira dhufuudhaaf kaanee akkuma dhuftee yoo ta'u lakki asumaanni karaa kanaan akkana gad darbaa jira. Sanaanaan akkana wajjin qoreetoo nagaa siin gaafachuu dhufe. Akkamii? Haala qilleensa biyyaa. Bareeddudha. sitti toleemi Keessa deddeebiin kun barbaraatan hin jira. Bareeddudha. Akkam barumsa akkam. yeroo kun warqeedha. Baay'ee sirraa bareedeera. Shukuraani. Shukuraanitti himaa isheen. Afaan biyya saniitti bara. Afaan biyya saniitti. Ambartan nagarree tana. Maal nyaatta garuu iyyuu maal? Shantaan kee baay'ee bareeda. Beri. Amaseganaalloo. Galatooma. Anama beektaa ishee argeennan baay'ee garaan na hammaate. Eenyu agartas? Simu. Maal taate? Maal ta'a? Nun galgalas ganama sinuma baranna Akka numa keessatti baranna. barannaa bakka guddaa ga'uu dadhabne odoo waanullee akka biyyaatti deemtee dhufte kana deemne jennee odoo mari'achaa jirru as dhufte beektaa? Achi deemuudhaaf taane bakka ta'e. Biyya Arabaa moo? Biyya Arabaa guddaa isinitti fakkaata moo? Maali? Barumsa keechaan dhiiftanii moo? Akka kee kanatti deemnee jiru akkatti boorsaa qabannee bilbilaa Kanaas ani kana nan guba. Nan Facaa. gubaani kanan barbaadu kanarra barachuu kanan illee. fadhiise bakka kanan fadhiise kanan fadhiise. Hin baradhu ani hin baradhu. Biyya Arabaa. Ofan ajjeesa malee hin baradhu. Ofan ajjeesa malee hin baradhu. Deemnee maal akka keettan kanatti nuu deemnee Adilaa bilbilatti qabattu laal. Warqee hidhattu laal. Masqaliitu lama hidhatta. Warqeen laal. Qubni kee birrii warqii nu ta'u kinoo kana hojiin keenya jechuudha. Galgalas ganamas kanuma qofa. Kanaaf anumaan dhaga'u yoo qabaatte nuu kennu hin qabu wanta dhiyeessu. birrii sirraa dhiyeeffannee biyya Arabaa deemnee yoo achi deemne immoo sii deebisna. Kanaafuu yoo faan paaspoortiidhaan baafannuu fi waan ittiin deemnu bichaan nu liqeechi. Yoo achi deemne immoo sii deebisna jechuudha. Biyya Arabaa deemtanii? Biyya Arabaa deemnee. Amma wanti tokko wanni isin hin beekne tokko jira. Maaliif amma nuti mana barumsaa keenyaaf kunni addaan kunni asitti otoo barumsa irra jirru addaan kunni gara mana barumsaa gara biyya Arabaa deemnu. Gara biyya Arabaa kan hoggaa deemnu kan deemnu eenyu deemna gola madaamii gola madaamii gola achitti hacuucaatu jira waa hedduutu jira. Nageen kan kun waan biraati. Ana hojjetanii kottaa waan isiniin jedhu amma asii deemtaniyyuu jechuudha. Even odoo deemtaniyyuu mana maaliin kan walitti qabanitu teechisantu jira. Biiroo. Maarree biiroon xuruudha. Biiroon xuruudha achi ta'anitti barbaadatti birrii argata kun. Kana jechuun hojiin hin jiru. Biiroo moo aannan barbaadas. Biiroo barbaada.
biiroon kan hojiitii miti. Biiroon kan hojiitii miti. Ilaalama inni dhaggeeffadhu obboleetti kottu. Maaliif barumsicha kan har'a barumsa kana gadi jedhaati baradhaati iddoo tokkoon gaa. Iddoo tokko. Lakki maal ijoollee warra eebeluutu yoo bakka tokko hin geenyaan bakka tokko gaaniin jiru anu akka kee kanatti deemnee bilbila bitannee boorsaa baanee akka diddibannee deemu barbaada. Har'aafi boruuf kan isin barbaachisu isa kamii barumsatti isin barbaachisa. Boruuf jechuudha boruuf bakka tokko geenyee buqatiitti argatte. Kana bicha naa deebise. Ati maaliif hin baranne? Barumsa koo sa'aatii sanatti addaan kutee hin deemu. Innaa maal barumsa koo addaan kutee deemu. Dhaggeeffadhu xiqqooshi jechuudha dhiifama. Ani sirriilee hin beeku. Ani barattuudha. Ati nama bishaan biyyaan baaqammasee dhufe waan hundumaan beekta jaraas gaarii adda baafattee jireenya biyya keetii waan hundumaa adda baafattee nama beekuu danda'u. Garuu jechuudha atiin kun barnoota kee dhiistee deemtee adda kuttee deemtee jechuudha jijjiirama argisiistee jirta. Na dhaggeeffadhu sirraan beeku garuu jechuudha maaliif sin gargaaru yoo naan jetteen sin gargaaru naan jedhi malee jechuudha hin fayyadamtan nuun jechuu hin dandeessu. Maaliif yoo rakkinni achi keessa jiraatee rakkinni biyya arabaa keessa jiru kana waan akkas akkasiitu sin mudachuu danda'a. Kanaaf immoo deemtanii rakkina kana akkasiin hin arginan hin barbaada yoo jette karaa salphaa ta'e immoo ibsuu danda'i malee jechuudha. Hin deemina gaafa jettu si mataa kan kee jechuudha. Ati badhaasaa wajjin barattan. Badhaatan har'a kunoo barnoota isaa xumuree eessa jira barsiisaa ta'ee baadiyyaa keessatti qacarame 1-8 barsiisutti jira. Damoosni barsiisaan badhaasaa argatu har'a birrii meeqa? Birrii 2,500. Ati yoo meeqaan bira argatta jedhanii birrii 20,050. Badhaasaan siif hin xumura. Badhaasaan har'a jechuudha waan nyaatu hin qabu ji'aan zayitii duubee fuudhaa barbaree ashaboo duubee fuudhaadha kan inni jiraatu. Ati garuu jechuudha ofirra dabartee maatii keef taatee deebistee makiinaa bittee mana fookii viillaa ijaartee jirta. Kanaaf nu dhoowwuudhaa fi fedha qabda yoo ta'e huma rakkoon hin jiru. Maaliif nu karaa biraatiin hin deemna maal? Haa deemte baatee shi. Ani irraa waan isiniin jedhu inni kunillee ni ta'a. Maal seetanii deemtanii har'aaf jechuudha siqaayee hedduu dabarsitaniiti. Bakka tokko ganan gaafa hojjette akkanumaan kaatee asii biyya kanaa kaatee jechuudha barumsa kee adda kuttee yaa karoora tokko malee ol deemtee mana madaamee seentee siif ta'uu baachuu danda'a sii ta'uu danda'a. Agartee rakkina hedduutu jira. Sana hunda dabarsiteeti kan yookaan hojii si ta'uu baachuu danda'a yookaan immoo warra sanii walitti bu'uu dandeecha. Jidduu kanatti mana barumsa kee adda kuttee jirta. Ani barumsa keessan akka adda kuttan hin barbaadu. Barumsa keessan galmaan geessanii otoo waan tokko irraa hin geessanii asumatti otoo tuftanii hojiidhuma argattanii maaliif hin dabalaa deema. Akka amma badhaasaa fakkeenya naa fudhatte kan inni amma akka ammaa kanaa miti hin guddachaa deema malee achumaan taa'u. Maal guddatu ilaale achumaanii maal seete ijoollee sinfaana baratan badhaasaatu tolaatu jira tola isaatu jira jaroota kana hunda keessa jechuudha jara keessaa akka carraa ta'e warroota tooppitii weentii ta'an badhaasaa yeroo sanatti nama foorii fide ture jechuudha nama yaanne akka sadarkaa barnoota qabutti piroosoofera injiinara ta'ee biyya kana bulchuu danda'u. Garuu jechuudha miindaan ni nyaatu baadiyyaa keessa taa'ee 2,500 2,500 nyaachaa maatii qabatee ijoollee qabachuutu jira ilma godhachuutu jira mee kana keessatti jijjiirama maaltu dhufe namni koo hojii qabatee jechuudha waggaa tokko keessatti waggaa lama keessatti waggaa sadii keessatti waggaa afur keessatti kana keessatti beela wixii fidu maaliif adadaan la wixii fidaa deema jechuudha akkasuma immoo miindaanis dabalaa deema waaqayyo immoo biyya keenyafis nagaa hoo godhe kan warra tashaashalaa deema jechuudha ani wanni isin deebina jechuu isheeti barumsa isin no bakka bakka galatoomee kun amma hindulloomulee keessa darbu beektaa laa anuun ariifachaa jira gaafa ati deemi rakkoon qabu ani garuu waan asi jedhu tokko waan seenaa sii ta'u daftarri kun hindulloomu hin bususu barnoon illee akkasuma kana umurii qabnu kanatti nullee deemni dalagallee ofirraa bittin jechuudha akkuma kee kana ta'e kana jechuudha kanallee bitannee qabanne akkuma kee kana boorsaa kana qabanne yoon as keessa kuulee fa'aa jira chaapistikii fa'aa jira lakkaan asirra jiru kan kana tokko 2 3 4 torba kaameraa torba qaba garuu yoo walii galla rakkoo hin jiru. Ay ammallee nuun kenna ture waan ittiin paaspoortii baafan. Isa kan barumsa fixadhaati yoo barumsa mool dhiyeessu barumsa kaasatti tuffaara. Amma jarjareetiin jira guyyaa biraa walitti deemnee haasofna. Oma rakkoon hin jiru walitti deemnee hoo birrillee hundaayyuu isin gargaaruu nan danda'a garuu yoo ani wanni isin jechuu barbaadu barumsa kana otoo barattanii natti tola. Kanaaf immoo naguma isin gaafachuu dhufee dhiifama waliin aarsillee amma jarjareetiin jiran. Galatoo. Inni si yeroo bennuuf isin karfaffaa guyyaa tokko nuun darbaa isa shumaan isin irraanfatee. Abu'aachisadha. Akka turtiin wal mutarabaa. Tollee.